قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيين كينيا درجات دين ملئسو خيست درجات دين قبو ملئسو خيست yeroo fuudhaa heerumaa intala fuutan keessaa tan diin qabdu barbaadaadhaa jedhe. Namni diin qabuu fi namni diin hin qabne wal qixaa miti. Maal jaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam namni diin beeku fi namni diin hin beekne akka nama jiruutii fi akka nama du'eetii meeytiidhaa fi nama jiraa. Namni diin beekuu fi namni diin hin beekne akka mana onaatii. Namni diin hin beekne mana onaati jechuudha. Waa takka illee hin qabu. Kanaaf jecha rasuulli alayhi salaatu wassalaam dhalaa waa afurii fi fuudhanii jedhe. Waa afuran dhalaa fuudhaniif horii qabaachuudhaaf ni fuudhan, bareedumina fuulaatiif ni fuudhan, nasaba gaarii warra gaarii irraa dhalachuu siidhaatiif ni fuudhan, diin qabaachuu isiidhaatiif fuudhan. Waan afran kanaaf fuudhan jechuudha. Bareedduu kan fuula bareedu sanyii keessaniif naslii ilmaan keessaniitiif jecha bareedduu filadhaa jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Akkasumatti immas kan qabeenya qabu kanumaan qabne dhuma dura dhuftee si hiraarsi waa as kenniidhaan si hiraarsi. Dura dursoo aruuzuma keessattuu sitti eegal tana kenni hin qabu adiyyattu fooxaa siidhaa butatteetuma kaatee utaaltee kun kan qabeenya qabdu fuudhaa jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Ammas tan warra nasaba gaarii irraa dhalatu warra rahima beeku kan nama hiriirsu hayyoo isiin sirraa achi kaattellee loleenii si as deebisu sunirraa fuudhaadhaa jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Kan afree isaadhaa kan diin qabdu fuudhaa jedhe. فاصبر بذات الدين وإلا تربت يداك. أفران كان كيسا كان دين قبض فلات تاجي كان دين قبض مرات أب تاجي يود أبديه أركي خيطو بيهم مطان خسارة أكا جارسي ربين إكما خنف وما في بدجي جواجرات تجيسو akka shanyiin cinne anumaa fi ibidda jidduu haa jiraattu yoo jetteetuma fuute malee kan diin qabdu barbaadaadhaa kan diin qabdu filadhaadhaa jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Kan diin qabdu tana maaliif filatan? Haqa kan kee beeyti atiis haqa siidhaa beeyti. Dirli walitti horiyee gargar horiyuu kun gurbaaniif باب حق الزوج على الزوجة انتلتنيس باب حق الزوج على الزوجة على الزوج باب حق الزوجة على الزوج من برد درك أمامالي تجار سخية في الرجلاء من بيت يسينيس قرباني درك أما أكميتيتو
dirqama akkamii jaartii tiyyaaf narra jiraa hin beeku jaahiltichaa fi jaahiltittiidhaan walitti dhufee jaahilul murakkab jedhaniin kanaafuu kan diin qabdu filadhaadhaa jedhe haqa jaarsaa beekti inni jaarsaa jaartii irratti isa gammachiisuu sagalee bareedduun jalaa uwwaachuu haalii isaa marabbaa jechuu osoo isan gaafanne manaa gabbahuu dhabuu hoggaa inni gandan jirre manaa fi meeshaa manaa tiisuu nama inni hin feene mana ol nequu dhabuu jaartiin nama jaarsisiidhaan feene mana ol neyxee firaasha jaarsaa irra gadheessifte haqa jaarsaa balleessite jee rasuulli alayhi salaatu wassalaam akhiraan siidhaa ibiddi haqa kana beeyti jechuudhaafi kan diin qabdu filadhaa jee rasuulli alayhi salaatu wassalaam isiinis kanuma diin qabu haa filattu hoggaanii fi gurbaan diin qabu kan haala isaa beeytan kan diin isaa jaalattan kan haala isaa jaalattan kan nasaba isaa beeytan isinitti dhufe fuusisaadhaa jedhe intala itti heerumsiisaa jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam yoonii fi lakkii waan nuu fiddu malee jettaniini kan diddan taate takkaa'uu lakkiin kennu jettanii kan diddan taate takun fil ardi fitnatun wa fasaadun kabiir gurbaan diin qabu hoggaa dhufeen tala isin gaafate heerumsiisaa jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam waa fiddu malee jiinaadhaan inni nuu du'aa'iidhaaf waan qabu numa kennaa hammana fiddu malee jiinaadhaan hoggaa gurbaan diin qabu kan haala gaarii qabu isinitti dhufee intala isin gaafate heerumsiisaa jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam yoo heerumsiisuu baattan itinaa guddoodhaatiitu dachii tana keessatti argama jedhe badii guddootu dhalataa jemmas ammasumaa baana fuuti nu fudhadhaa jettanii horiiwwan hin oolu kanaaf hoggaanii fi namni haala gaarii qabu namni diin qabu intala isin gaafate itti heerumsiisaa jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam isinis dargaggoon waan afran nabiin dhalaanii fuudhaniif jedhe gabaabinatti isinii himeetiin jira afran kana keessaa tan itti nabiin kan diin qabdu filadhaa jedhe keessaa kophaa isinii himeetiin jira hoggaanii fi filattan kan diin qabdu filadhaa